Ashama akkam jirtu nageenyi badhaadha. Akkuma beekamu egaa ulfi wantoota adda addaa hedduu qabatee dhufa. Isaan keessaa tokko fincaan dafee dafee dhufuu fi akkasumas darbee darbee to'achuu dadhabuun miliquu yeroo mudatu jira. Mee waa'ee fincaan dafee dafee dhufuu fi to'achuu dadhabuun miliquu yeroo ulfaa mudatu maaltu fidaa? Furmaanni maali kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Chaanalii kanaaf haaraa ta'an sabskiraayib gochuun dagatina. Laayik, sheerii fi koomentii gochuunis akkana jajjabeessitan isin gaafadha. Asumaan gara mata duree kootti seena. Noormaali egaa baattuun fincaanii yookaan bilaadar kan jedhamu yeroo fincaan dabalaa deemu bal'achaa deemuun guutaa deema. Kappaasitiin isaa fincaan yeroo dabalaa deemu guutaa bal'achaa deema jechuudha. Hanga guutee erga karaa narvii akka guute gara sammuutti ergee sammuun keenya immoo akka baattuun fincaanii yookaan bilaadariin guute hubatee akka fincoonu nu yaadachiisuun deemnee fincaa'uuf jennutti daandiin baattuu fincaanii gara alaatti geessu cufatee tura. Kanaafidha kan baattuun fincaanii fincaan baattee turte osoo fincaan nama hin miliqin. Erga guutee booda sammuun akka nuti deemnee fincoonu yeroo nu ajaju yeroo nuti fincaa'uuf jennu sammuun keenya baattuun fincaanii akka banamu ajajuun fincaan gara alaatti ba'a jechuudha. Kun noormaalii akkaataa itti namni fincaan to'atee fi akkasumas akkaataa itti namni fincaa'udha. Yeroo ulfaa daa'imni gadameessa keessatti guddataa yeroo jirudha. Akkasumas yeroo kana maal ta'a guddataa jiraachuun baattuu fincaanii yookaan bilaadar kan jedhamu ba'aatti ta'aa deema. Noormaalii bilaadariin gadameessa jalatti argama. Baattuun fincaanii gadameessa daa'ima baatu jalatti waan argamuuf gadameessi immoo daa'ima baatee waan jiruuf itti ulfaataa deema jechuudha. Yeroo kana osoo hin fedhiin tasa akka fincaan ba'u yookaan miliqu taasisuu mala. Akkasumas akka osoo sirriitti hin guutiin dafnee mana fincaanii akka deemnu nu ajajuu danda'a jechuudha. Akkasumas gadaamsa boodas sababa gad dhufuu qaama wal hormaataa akkasumas immoo laafuu maashaalee baattuu fincaanii qabanii fi akkasumas miidhamuu narvii baattuu fincaanii kanneen kanaan kan ka'es fincaan ittifachuu rakkachuun mudachuu mala. Kanaafuu fincaan ittifachuun rakkachuun yeroo ulfaa qofa miti. Erga da'anii boodallee darbee darbee miliquu danda'a jechuudha. Kun koomeen dubartoota yookaan haadholii yeroo ulfaa hedduu biratti mul'ata jechuudha. Akkasumas baattuun fincaanii gadameessa jalatti waan argamuuf haati ulfaa yeroo qufaatu akkasumas yeroo axxiffattu yeroo kolfituu fi yeroo dalagaa adda addaa waa lafaa fuutu fakkeenyaaf gadameessi guddatee waan jiruuf yeroo kana maal ta'a baattuu fincaanii isa jalatti argamu irratti ba'aa waan dabaluuf fincaan gadi dhiibuun akka fincaan tasa miliqu taasisuu mala jechuudha. Mee furmaataa fi ittisoo dhibee kanaa yoo ilaalle tokko wantoota kaarbooneetii qaban kanneen akka buna, shayii fi wantoota kaarbooneetii qaban kanneen samsamanii yookaan ashagamanii gurguraman kanneen warshaaleetti qophaa'uun gurguraman isaan kana fayyadamuu dhiisuu yookaan hir'isuu yeroo ulfaa. Maaliif wantoonni kaarbooneetii qaban amala fincaan amma akka fincaan of taasisuu qabu waan ta'eef daayireetik effektii qabu waan ta'eef namni fakkeenyaaf yeroo buna dhugu fincaa'uu barbaada. Akka namni sun fincaa'uu barbaadu taasisa. Kanaaf wantoota akkasii yeroo ulfaa fayyadamuu dhiisuu. Akkasumas akka gogiinsi garaa hin uumamneef nyaata faayibarii hedduu qaban nyaachuu. Gogiinsi garaa jiraannaan yeroo ulfaa fincaan miliquu ni cimsa. Kanaaf hanga danda'ametti yeroo ulfaas gogiinsi garaa koomeniidha. Konstipeeshinii kan jennu. Konstipeeshiniin jiraannaan immoo fincaan to'achuu dadhabuun koomeniidha waan ta'eef hanga danda'ametti yeroo ulfaa nyaata faayibarii qaban nyaachuudhaan bishaan gahaa dhuguudhaan akka gogiinsi garaa hin uumamne taasisuun barbaachisaadha. Garbiraan erga irbaata nyaatan yookaan sa'a 12 darbee booda bishaan dhuguu hir'isu. Bishaan xiqqoo dhugnaan fincaan ni uumama. Fincaan xiqqoomtu uumamnaan immoo bilaadariin isaanii yookaan baattuu fincaanii isaanii baay'ee bal'attee fincaan hedduun qabattu waan ta'eef amma akka fincaa'an hirribaa isaan dammaqsa waan ta'eef guyyaa bishaan sirriitti dhuguudhaan halkan erga dhiyee booda bishaan hir'isu. Garbiraan ulfaatinni qaamaa guddaa yoo ta'e akka wanti kun itti cimu taasisa waan ta'eef kana jechuunis haadholii obees ta'an ulfaatinni qaama isaanii gurguddoo ta'an biratti miliquun fincaanii yeroo ulfaa baay'ee koomanii waan ta'eef ulfaatinni qaamaa madaalawaa akka ta'e taasisuuf hojjechuu haala nyaatas ta'e haala sosochii qaamaa ofii ilaaluudhaan kana sirreessuu. Garbiraan ulfaatinni daa'imaa guddaa taanaan
Narvii baattuu fincaanii miidha waan ta'eef yeroo da'umsaa ciniinsuudhaan da'uu dhiisuu. Keessumaa big baby kan jedhamu kiiloogiraama 4 ol taanaan kun egaa daa'imni yeroo ciniinsuun dhalatu yeroo kana narviis ta'e maashaalee naannoo qaama saalaa jiran miidhee waan ba'uuf da'umsa booda fincaan to'achuu dadhabuun mudachuu mala. Kanaaf egaa kana ogeessi fayyaa kaawunsil godha. Ulfaatiin daa'ima baay'ee guddaa taanaan siizeriyaan sekshinii yookaan opereeshiniidhaan kan da'uu qabu jechuudha. Garbiraan akkuma waliigalaatti yoo ilaalle kanneen ciniinsuun da'anirra kanneen baqaqsanii yaaluun da'anti dhibee kanaaf irra hin saaxilaman. Kanneen baqaqsanii yaaluun da'an jechuun sekshiiniidhaan da'an kanneen ciniinsuun da'anirra dhibee kanaaf kan hin saaxilamnedha. Egaa kanaaf baqaqsanii yaaluun gaariidha jechuu osoo hin ta'in rileetiivlii garuu kanneen opereeshiniidhaan da'an dhibee kana godhatan. Kanaaf egaa kana ogeessa fayyaa deessisan wajjin mari'achuudha. Garbiraan sosochii maashaa naannoo baattuu fincaanii yookaan pelvic floor exercise kan jedhamu kan kegels exercise jedhamu hojjechuu. Kun furmaata yeroo baay'ee dhibee kanaaf kennamu kegels exercise jedhama. Sosochii maashaa naannoo baattuu fincaanii yookaan pelvic floor exercise kan jedhamu. Kegels exercise kan jedhamu kuni da'umsa booda akka qaamni wal hormaataa fi naannoo isaa dafee fayyuu fi akkasumas maashaaleen jabaatanii bakka duraatti deebanii akka isaan jabaatanii fincaan isaanii to'achuu danda'an yookaan fincaan isaan miliqne waan gargaaruuf exersaayisii kana hojjechuun haadholii hundumaaf gorfama da'umsa booda kegels exercise kan jedhamu kana yookaan pelvic floor exercise kan jedhamu. Wanti kun egaa akkamitti hojjetama kegels exercise jechuun maal jechuudha yoo jenne nam tokko haati sun maal gochuu qabdi akka waan fincaan osoo fincaa'aa jiranii dhaabuu yookaan ittifachuu akkasumas fakkeenyaaf akka yeroo dhuufuun nama dhufee dhuufuu ittisuuf yaaluu maashaalee naannoo sana walitti kottoonfachiisuu jechuudha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana. Wanti kun egaa guyyaa guyyaan si'a 5 dalagamuu qaba effektiif ta'uu fi si'a 5 yeroo jennu tokkomsaayyuu tokko guutuudha kan jedhamu haala amman jedheen kanaan maashaalee kottoonfachiisnee sekendii 10 turuu akkasumas immoo si'a 15 irra deddeebanii yoo dalagan tokko guutuu jedhama. Kanaaf si'a kana yeroo kana wanta kana gaa si'a 5 irra deddeebi'uu qaba jechuudha guyyaa guyyaan. Da'umsa booda haadholiin hundumtu akka fincaan sirriitti to'achuu danda'aniif. Kun maashaalee fi qaama naannoo wal hormaataa akkasumas naannoo baattuu fincaanii ni cimsa waan ta'eef. Akka waliigalaatti egaa barnootni waa'ee fincaan to'achuu dadhabuu yeroo ulfaa fi da'umsa booda jedhu qabadhee jiru kanuma gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa turtii gaarii.